Maqaan keenyudha eessa dhuftee biyya dhuftees maqaa keessa guutummaatti. Maqaan koo Saaroon Karraisaan jedhama. Kan inni dhufee Wallaggaa Lixaanaa Iraadha. Ani akkan itti as dhufee rifeeriidhaan dhufee waaqayyo isa hundumaa dabarsee guyyaa irraatii nageewwan sabni hundumtuu lafa jirtanii ol kaati waaqayyoon naa galate. Midhaa badde galateeffannaa waaqayyoon. Amma ilillee jabaa isaati gooftaa kanaaf. Hallelujah. Waaqayyo sinaa eebbisu. Gaafa isaan qallaalii fakkaata garuu bishaan abbaa dheebote waa'ee bishaanii beeka. Waa'ee biddeeniis abbaa beelee beeka. Garuu waaqayyo kan hundumaan keessa na dabarsee asii nageera. Otoo iyyuu garuu as dhufee dhukkubni koo kun gaafa dhiiga koo ilaalanii dhiigi kee nagaadha naan jedhu. Dhukkubni kee nagaadha naan jedhu an garuu baay'ee mana dhukkubaa dugda koo na dhukkubaa miilli koo na dhukkubaa. Dandeen taa'u dandeen ciisuu akkasitti bakka siree guddaarran ciisaa sarrayyuu fooxaa meeqaa fadheen ciisaa isuma keessaayyuu naquu qanaan ta'uu bakka akka kanatti tun kanaan rakkadduun bakka rifeerii naa barreessanii as dhufu. Gaafa as dhufu asii industirii hojjetti mucaan tokko namuma biyya keessaniidha. Waaqayyo ittiin hojii hojjeta achuma dhufta baqqaan fayyii taanaan jette ishiin jedheeni. Zabooda bakka as dhufnee buraayyuu turree bakka achii immoo as hin dhufe. Gaafa as dhufu isaan asii kadhataa jiru ganama isaa. Gaafa nu maallamni kun nama of jejuu fakkaata akkamitti dhaqee taasaa deeman. Miinaan jetti maalin jedheetti maanonan sodaadhan naquun jedhe. Gaafuma naqee ol galu noorinaan jedhe gaasaan noorinaan jedhe. Anooti ijoolleedha akkamittiin naqeetti maddana noori gaasaan naan jedhe ol kaanii taa'inaan jedhe. Afumaan bakkee isaanii ilaalee sodaadhaaniin jedhe. Isa booda na dhukkuba akkas akkasiin jedhe. Isa booda akkasii naa'ee akkasii na maaliif dursitee nunniree akka itti dhufuun na been jedheen. Isa booda galgala sii kadhadhaanaan jedhan ishee galgala sana asitti galgala dhumnee namni dhukkubfattan kottaanuun jedhan. Ishee gaafa nufu dhukkubni kee akkamitti akkas akkasii hunda isaa itti himee isa booda naa kadhatanii bakka humna addaa tokko na keessa darbee sila nanni koo hiikamee bakka of dandeema utaalee maaliin jedhu nani hiikamee nanni koo sosochee bakka ofuma koon of gadhiisutti kee bakka gadiin jedhee olin jedhee waama tokko natti dhagahamuu didee achi faarfannaa kaasanii faarfannaa duukaa nu taale. Okay. Takkaa utaalteen beektu? Utaalee faarfaddeen beeku asumatti nu utaalee faarfaddee isa booda bakka sagantaarraatee hin gallee bakka dafinoosaa isaan hojii dhaqanii ofii kootii bakka been karaas hin beeku garuu callisee man deemee bakka lafa fagoo xiqqoo akkas fagaadhee wanti tokko natti dhagahamuu dide. Ammas bakka itti fufee man deeme nagaa man deeme deebi'een galee nagaa man deebi'ee galee. Ammas takka turee takka taa'ee ammas keen bee gaafa deemu nagaa man deemee bee galee wanti tokko natti nagaamne facaasaa isaas akkasuma roobii isaa ganama bakka nagaa mataa'e qoricha san liqimsu seenni isee bakka samaatiitti siin himne qoricha san liqimsu achumatti dhaabee liqimsaa hartaa yeroo isaan naan jedha liqimsaan jiraan jedhaan isa booda adeen lamaffaa liqimsu. Kanaan booddee qorichicha deebi'ee kamisa isaa liqimsuun dhiisee nagaa man ta'ee bakka waaqayyo na gargaaree amma nagaa kootii sabni hundumtuu waaqayyo. Galateeffadhaa fi waaqayyoon bareechaati. Hallelujaa. Waaqayyo lafa kanatti waan gurguddaa hojjetaa jira. Amantii qabaadhaa malee waaqayyo waan hundumaa hojjechaa jira. Ulfinni kun garuu kan eenyuuti? Waaqayyoof harka bitaa mirga mataatuma galateeffadhaa waaqayyoon. Hallelujaa. Rifeerii isaan sii laatanii rifeerii maaliiti? Rifeerii dugda kootiif miila kootiiti. Dugdi kee maal gochuu hin danda'u? Gadi hin jedhu ol hin jedhu jechuun taas turuu hin danda'u dhaabachaa turuu hin danda'u. Bakka jireenyi kun qabamaadhuma bakka qophanuu fa'aa koofaa hin danda'u. Hin dandeessu.
miilaan deemuus waan hin dandeenyeef barumsa addaan kutte turte. Barumsa dhiiseen ture. Maal dhiifte barumsa? Taa turuu sababii hin dandeenyeef deemee dhaquu sababii hin dandeenyeef kan dhiise. Amma garuu bor maaliif galta? Qormaata kottu hojjedhu naan jedha. Maal gosa saba akkasii garuu? Okay, qormaata kutaa meeqaffaa fudhattaa? Kutaa 12. Kutaa 12ffaa. Okay, kutaa 12ffaa silaa atu dhukkubi kun sitti cimeera waan ta'eef ati qormaata kana iyyuu nan fudhadha jettee yaadne. Yaadne simisteeraa kaasee nanne qeem beeku. Simisteeraa kaatee hundanne? Nanne. Akkamitti si waamarree? Anuun beeku abbaa adda ganii gaafataniiru. Achuun barsiisonni warri kaan hin didanii barsiisonni warri kaan immoo akkamitti hafti qormaata dhukkuba waan ta'eef hafuun qabdu jedhee wal lolaaru. Kanaafuu barsiisonni warri kaan kottu siin jedhaan warri kaan immoo kottu nuuf hin jedhanii jedhanii. Ofuma wal lolti malee mucaan kun qormaatan fudhatti. Ameen. Kan keessa warri lafa hojjettu sirratti kaatu walitti nammiti malee ati milkooftaa min jedhee fudhadhu. Mee maatii keetti gaafate akka fayyite timte maaltu itti dhagahame? Bakka dhugaa bahi sanbata sadarbe abbaan koo dhaqii dhugaa bahi naan jenna. Sababiin keessan beeknee fi akka itti qofaa koo dhufuuna isheen bira rumoo hojii dhatte akkamitti nanni maafi nanni dhanii baay'ee iyyuu na lolan. Baay'ee si lolaa turan.